Ulfaata daawwattoota Gadaa Ruul akkam jirtu nageenyi keessan badhaadhaa jirraa jirtu nuti yeroo hundumaa barnoota adda addaa barnoota bohaarsoo fi bashannansiisoo ta'an qabannee yeroo hunda isiniif dhiyaataa turre. Kanaan dura Gadaatuu birratti nu beektu. Gadaatuu waan dhaabbata YouTubeetiin nu walaa cufameef viidiyooleen adda addaa waan irraa ka'eef waan waggaa jaha gaheef waggaa jaha gahuu qofa osoo hin taane waggaa tokko darbinaan YouTubein kamuyyuu subscribe kuma yookaan view kuma afuriol yoo dhabee akka inni ka'u dhaabbanni YouTube haarawaan beeksiseera. Kanaaf Gadaa Ruul jennee seera gadaa jenneeti haaraa banannee amma immoo seera gadaa sanarratti yookaan immoo Gadaa Ruul irratti wantoota bohaarsoo duraan isinii dabarsaa turretti fufnee jechuudha. Amma wantoota haaraa qabannee dhufneera. Wantoota haaraa kana daawwattoonni hordoftoonni maal gochuu qabu? Share, like, subscribe godhanii barumsa achirraa argamu kana hiriyoota isaaniitii raabsuu yookaan immoo share gochuu jechuudha. Kana jechuun dursa isin maal gochuudha? Subscribe siyeetu qofa tuquudha jechuudha. Gadaa Ruul keessan keenya sirni gadaa yeroo kamuyyuu keenyaaf keessanii hin qabu kan addunyaa guutuun ittiin sooroma baattu kan addunyaa guutuun ittiin seeratu mataattu jechuudha. Kanaaf Gadaa Ruul irratti immoo wantoota barsiisoo ta'an isiniif qabannee dhiyaannaa. Akkuma beekamu kan isinirraa eegamu subscribe fi like fi share gootanii hiriyoota keessanii qooduudha jechuudha. Kanaaf isin barsiifna, isinirraa barannaa, qeeqa jiru isinirraa simannaa. Kanaaf nu hordofaa isiniin jennaa. Kun kan hordofaa jirtan yeroo ammaa kanatti Gadaa Ruulidha jechuudha. Galatuma nu hordofaa amma sagantaa tokkummaa sagantaan sunis inaaffaan maal qabatee jira? Inaaffaa keessa maaltu jira? Inaaffaan maal isee isinii ibsuuf jedha. Ammasittuu beeksisa kana booda isiniif ibsina. Fayyaa ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kunoo Gadaa Ruul irratti beeksisa booda isinitti deebinee jirra. Akka abdiin nu eegaattinis shakkii hin qabnu nu hordofaa isiniin jenna. Inaaffaan maal isa jedhu irratti waa'ee inaaffaa keessa gabbuune jechuudha. Inaaffaan maal akka ta'e isinii ibsuudhaaf asirratti wantoota babarreessinee fi wantoota ilaalle qabna. Kanaaf inaaffaan maanni? Inaaffaan miidhaa akkamii qaba? Inaaffaan bakka meeqatti qoodama? Isa jedhudha kan nuti adda isiniif qabannee dhiyaanna. Kanaaf akka nu hordoftan abdii isinirraa qabnaa. Gamanumaan gara inaaffaatti galla jechuudha. Inaaffaan maaliif namni maaf inaafa? Inaaffaan faayidaa qaba. Inaaffaan miira waan of harkaa qaban nan dhabaa laata jedhurraa kan dhufu yoo fakkeenya inaaffaa haadha manaa fi abbaa manaa jaalalleewwan gidduu jiru yookaan wanta namni biraan qabu dhabuun miira dhukkubbii namatti dhaga'amudha. Kana jechuun wantoota tokko shakkuudhaan jechuudha. Wantoota tokko hankootii narkaa bahaa laata jechuudhaan wantoota irratti shakkanii sammuu ofiitti namatti dhaga'amudha jechuudha inaaffaan. Kanaaf inaaffaan miira yeroo jalqabaatiif umurii ijoollummaatti gaafa daa'imni dubarri harmi ishee samtee abbaa wajjin taa'uuf feetu inni dhiira abbaa isaa saamee haadha isaa wajjin taa'uu barbaadu jalqabudha jechuu hayyoonni xiinsammuu ni himan jechuudha. Inaaffaan miira namootni hundi qabatan ta'ee miira itti qaananii fi mataa ofiitiif illee miira hin ibsinedha. Sababni isaas inaaffaan yeroo hunda nama biratti of dorgomsiisuun amantaa ani hirrinan qaba jedhurraa ka'a. Gaafa namootni nu biraa milkii argatan gammaduun dirqama hawaasummaa waan ta'eef wanti namni kun argate nu gammachiisuu baatus inaaffaan nutti dhaga'amus akka waan gammaddee fakkeessinee darbuun waan baratamaadha. Inaaffaan hayyoota qorqalbii fi falaasamaatiin bifa lamatti qoodamee argama jechuudha. Maanni asirratti ilmi dhiiraa tokko yeroo inni guddatee baarraqee jechuudha gahee haadha isaa irratti kufee gangalatee taphatu intalli immoo yeroo harma baastu sana keessatti harma baaftee qaamni isii kun gara sammuun isii inaaffaadhaaf banamu keessatti haadha isii yookaan abbaa isii isiinis akkasiin inaaftee yeroo abbaaf haadha wal saaman sana keessa umurii sana keessaa jalqabee namatti dhaga'ama jechuudha inaaffaan.
kabajamtoota daawwattoota keenya akka nu hordofaattan abdii isinirraa qabna. Kun Gadaa Ruuliidha. Akkasumas hinaaffaan gosa lamatti qoodama jechuudha. Hinaaffaan gosa lamatti qoodama. Inni tokko hinaaffaa qabataati. Hinaaffaa qabataa jechuun hinaaffaa qabataa yookaan pozitiif invite jechuun namootni miira hinaaffaa gabbisaa fi qabataa qaban yeroo baay'ee dimshaashumatti wanti namni biraan qabatee ofiif qabachuuf ni hawwu ni hinaafu. Xiyyeeffannoon isaanii namichi waan san qabatee miti milkicha malee. Namootni kun namoota isaan barbaadan san qabatee jibbuu fi balleessuu yaadurraa ni kabaju, ni ajaa'ibsiifatu, ni malaaf jedhanii fudhatu kan danda'anidha. Namootni kun ofitti amanoo waan ta'aniif nama isaan caalurraa barachuu fi caalaa isaa hojjechuuf yaaluuf duubatti hin jedhan. Gabaabumatti namni hinaafu wantoota tokko hojjechuu irratti xiyyeeffannoo itti kennee wantoota tokko galmaan gahachuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf obboleessi koo tokko xiyyaara haa hojjetu hin jedha. Xiyyaara inni hojjete kana bu'aan argate irraa wanta inni hojjete sana bu'aan inni hojjete wanta inni hojjete bu'aatti argate sana hinaafee wantoota sana jalqabee yoon galmaan hin gaha ta'e achirraa isarraa barumsa fudhadhee jalqabee jechuun ni danda'ama. Hinaaffaan yeroo tokko tokko bareedaadha. Hayyootni sammuu hinaaffaan qaama guddinaa fi dagaagina keenyaatiin jedhu meeshaa namni guddina isaa ittiin kanneen biraa of qabuun madaaluudha jedhan. Self evaluation isa jedhamu jechuudha. Sadarkaan qaroominaa addunyaan har'a irra geessee kan dhufe kan inni tokko uumee kan biraan hinaaffaan fooyyees hojjechuuni. Dhagaa golee jijjiiramtoota seenaa jireenya dhala namaatiif jechuun ni danda'ama. Kanaaf bifa fayyaalessaa yoo fudhatame miirri hinaaffaa jireenya ofii fooyyessuuf irra darbee fuuldura biyyaa haga addunyaatti jijjiiruun gaarii fiduuf ni fayyada jechuun hayyoonni xiinsammuu yeroo hunda kana dubbatu jechuudha. Namni hinaafee gabaabumatti wanta tokko bira ga'uu danda'a jechuudha. Hinaaffaan ati wanta tokko hojjetteef inni kaanis yoo si hinaafee wantoota hojjette irra fooyyeesse addunyaan kun ifa galteeti jechuudha. Addunyaan kun beekaa isa duraarra beekaa kan biraa horatteeti jechuudha. Hinaaffaan yeroo tokko gati qabeessa ta'a jechuudha. Yoo hinaaftee wanta tokkotti baataa jechuudha. Yoo hinaaftee wanta tokko argatta jechuudha. Yoo hinaaftee wanta tokko hojjechuu dandeessa jechuudha. Yoo hinaaftee sammuu kee wanta kana ni hojjeta nan hojjedha jettee wanta sana qabdee sammuu kee amansiifte jechuudha. Hayyoonni xiinsammuu hinaaffaan qaama guddinaaf dagaagina keenyaatti jedhu meeshaa namoonni guddina isaa ittiin kanneen biroo of qabuun madaaluudha. Self evaluation jedhu. Sadarkaan qaroominaa addunyaa kana irra geessee kan dhufe inni tokko uumee kan biraa ittiin fooyyeesse hinaaffaadhaan jedhanii amanu. Biyya kana addunyaa kana jijjiira gaarii fiduuf hinaaffaan faayidaa qaba jedhu. Karaa biraatiin hinaaffaan akkasi qabata sagaagalummaa hir'isuun namootni gaa'ela godhatanii maatii ijaaranii akka jiraatan kan gargaarudha. Hinaaffaan hundee haqaati. Miirri kun ka'umsa namni hundi waan haalee qixxee qabaachuu qabu jedhu irraa madde jedhu hayyootni addunyaa kanarraa. Hinaaffaa inni lammaffaa hir'ata negatiif invite jedhama. Hinaaffaan inni kun bareedina yookaan bifa carraa qabeenya jaalala dinqisiifannaa aangoo kabaja walumaa galatti milkii namoonni biroon argate ofii qabaachuu hawwuu fi darbee miira dhikkifannaa hamaan kan wal qabatedha. Kana jechuun maanni qabeenya namaa, bareedina namaa akkasumas waan namni qabu tokko inni isaaf hin malu naaf mala jedhanii wanta kana hawwuu jechuudha. Hinaaffaan negatiif inni jedhamu kun jechuudha. Namoonni miira kan qaban hinaaffaan isaanii namticha wanta isaan barbaadan qabu irratti kan xiyyeeffatedha. Hinaaffaan isaanii wanta barbaadan sana akka argachuu hin dandeenye hubachuu, hanqata ta'uu irraa miira salfii, sheem fi miira gadaantummaan guutamuu fi kan maddudha. Yeroo kana namtichi milkii kana fidee jibbuu, balleessuu fi wanta isaan hin goone hin jiraatu. Nama kana yookaan milkiidhaan milkaa'ee jennaan namicha sanaaf hin malu jedhanii irratti xiyyeeffannaa godhanii
hir'ata inaaffaa yookaan sammuu hir'ataa qabaatanii namicha kana mardii nyaachisuu akkasuma asidii obaasuu akkasuma ajjeesanii wantoota sana dhaaluu kuni inaaffaa gatii hin qabnedha. Maaliifi wanta namni hojjete tokko irratti abbaa ta'uu hundeen isaa kooteedhanii ofiin itti of maxxansuu jechuudha. Kana jechuun inaaffaa hir'ataa yookaan negatiiv inveet jedhama. Inni kan biraa miira haqattummaa yookaan gadaantummaan miira baay'ee nama dhukkubbii fi nama dhukkubuu fi dhikkifannaa qabu waan ta'eef namootni kun kana keessaa ba'uuf wanti isaan hin godhin hin jiraatu. Yeroo kana namootni kun wanta naaf ta'a qaba jedhan of harkaa akka biraa hin geenye waan hubataniif namtichi milkii san fide irratti xiyyeeffachuuf jalqabu. Salphumatti wanti namtichi milkeesse sun waan gatii hin qabne waan waa'ee hin baafne jechuun jalqabuu danda'u. Yoo milkiin dhiifama. Yoo milkiin namtichi dabalataan deemuu isaanis dhukkubbiin isaanii hammaachaa waan deemuuf sadarkaa qeeqa isaanii guddisuun milkiin nama kanaa karaa addaan dhufe shiraan guutamaadha jechuun booxxiruu jalqabu. Namootni inaaffaa inti cimee wanta isaan bira ga'u hin dandeenye namni biraan yoo milkeesse milkii san mancaasanii namticha san gadaantummaa keessa isaanitti dhaga'amuuf walqixxeessuuf barbaadu. Miirri inaaffaa miira hamaa yookaan fuulduree fi hawaasa ilaaluurraa ija namaa jaamsuu kan danda'udha. Nama itti inaafan irraa barachuun gumaacha ofiis ta'ee hawaasaaf hamma dandeettii ofii akka hin goone nama sakaala. Namootni inaaffaa hamaa akkasii keessa jiran miira dhukkubbii dhikkifannaa hamaa keessa waan jiraniif namicha sana balleessuu haga lubbuu isaa baasuutti isaaniif jiraachuutti ta'ee itti dhaga'ama. Fakkeenya egaa namoonni kun waan isaan hin hubanne yeroo isaan nama biraa wanta biraan ga'uu hin dandeenye irratti waan qisaasessuuf jireenya isaanii boolla keessaa dhidhima yookaan balleessa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti inaaffaan gosa lamadha. Inaaffaan inni tokko inaaffaa bu'aa qabudha. Inaaffaa irraa baratamudha. Namoota inaaftee wanta sana hojjechuu jalqabdee galmaan geessa jechuudha. Kana jechuun inaaffaan yeroo hundumaayyuu gaariis qabaa yaraas qaba jechuudha. Inaaffaan gosa lamadha. Inaaffaan tokko kan gatii qabudha. Negatiiv. Inaaffaan tokko immoo inaaffaa pozitiiva jechuudha. Inaaffaan pozitiivni inaaffaa sammaa kana. Inaaffaa nuti wanta tokko hojjenne jalqabnu wanta sana namichi sana akka inni hojjetu hojjedha jedhanii qabanii wanta sanarra fooyyessanii galmaan ga'uuti jechuudha. Tokko immoo inaaffaa abbacha kanaaf hin malu wanti kun anaaf mala jedhanii namicha sana balleessanii irratti dhiibbaa raawwatanii irratti miidhaa adda addaa godhanii jechuudha. Qabeenya namicha sanaa yookaan immoo wanta namichi sun falaasama itti uumee ofiisaatii uume sana abbaati ta'u jechuudha. Kun inaaffaa gadhee jibbamaa yookaan immoo inaaffaan barbaachifne inaaffaa gati dhabeessa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota Gadaaruul kun kan daawwataa jirtan Gadaaruulidha. Gadaaruul yeroo hundumaa wantoota bohaarsoo bashannansiisoo barsiisoo ta'an qabatee isiniif dhufa. Hanga sittuu jechuudha yuutuubii keenya chaanaala keenya kana guddisuudhaaf laayik sheer sabskiraayib gootanii nu hordofuu dandeessu. Hanga sittuu nagaa ta'an isin jedha fayyaa ta'aa ulfaadha. Kabajamtoota daawwattoota Gadaaruul kana jechuun barnoota adda addaa kan isinii dabarsaa turre kunoo Gadaaruul irratti kan isin ammoo na hordofaa jirtan Gadaaruulidha. Gadaaruul yeroo hundumaa wantoota bohaarsoo bashannansiisoo bareedoo ta'an isinii qabatee dhufaara. Kanaaf amma ammaatti kan isin hordofaa jirtan Gadaaruulidha. Fayyaa ta'aa kabajamaa ulfaadhaa isiniin jenna. Kana subscribe share like yoon goone isin beekadhaashi. Kanaaf kan biraa immoo kaameeraa maan ta'ee kan dudduuba dhaabatee hammoonaatti na gargaaree akkasumas immoo na wajjin dhaabatee jiru abbaa jireentuu bira jireentuu jechuun kan kaliifaati kaliifaa Baaboor Abbaa Leencoo kaliifaa jechuudha. Kanaaf Gadaaruulii fi jireen tube subscribe share like comment yaadas akkasumas itti kennataa deemtudha. Kanumatti la sharing ji'a kana keessatti yoo kuman guunne isin